Inda video jalqabe. Jirtu akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Marqaa nyaachaan ba'e. Beekuma sindoskina harkatti qabdu jedhee marqaa kun yeroo tokko qopheessaa ture tokko beektu miti moore akkasi. Innaa kanaaf iyyuuti jechuudha. Marqaa nyaachaan ba'ee kun furfurdadhee addaadhee bareedee argitanii. Innaa marqaan akkattiin nama addeessaa nama bareecha lala dumbushee ta'ee jiraan siniin jedha. Waan akkasiiti tokko maa naman iyyaafattanii siin eesti baddeen talli bareedduun suni qonjiyyeen sun jettu qonjiyyeen sun. Innaa maa baddee eessatti baddee eessa geessee kotteen ishii faanni ishee eessa jira hin jettanii namma ishee dumbushee kana dhabdanii ishee akkatti bareeddu kana dhabdanii biddeen shiroon sinii liqifkamaa ruuziin dhugaaqa nyaachaa ilma oole ba'een galeenis maandilee maal akkanaan hojjette akkanaan hin jenne nama sinitti kolfa ilmi kooyyuu sorry dhiifamaa iqirtaa innaa akkasii sinitti kolfaa jira mucaan tiyyaa maaliif harmee koo gaafachuu dijjenii yeroo nani garaa keessa jiru wajjiniin haasaa baatanii eessa geesseetti maalirra geesseetti jechanii maaf hin gaafanne haadha tiyya isiniin jedhee sagalee isaan dhageessu yoo ta'e dudubbachaa jiran isiniin jedha kanadha. Siin jalaan badee dhiifama guddaa isaa sababa waayifaatis kana nani badee ammoo sirree fadheen jira gooftatti galanni guddaan isaa haa ta'u sana gargaareen isiniin jedha. Amma kanaan booda wajjiniin jirra wajjiniin isin nama nuffitu nama nuffitu sinii safuu nama nuffitu namni yeroo lama sadii yoo deddeebi'ee nagaa siin himtan booshii eenyu banara barreessa barreessaa miti innaa akkasidhaan isin jedha kunoo isumaa Baadillee ilaaltu ijoollee. ani koosi gaaneera tigisa jiniin haasaara kunoo kootta sirraan dafi kunoo kun Ilaal ijaa baate. tigisa qalimti kunoo gaafa nagaa gaafadhuuni tigisa jiniin haasaara. Mucaa kana ilaalladhaa chiikiin qabu haadha manaan qabu innaa asmaanii janadhaan isin jechuu barbaada maqaan isaa booshii jedhama. Bushuraa jedhama. Booshii miti bushuraa jedhama. Waan akkasii kanan isin jechuu barbaada. Kanadha ammoo yeroo kanatti abbaa mucaa kootii miila dhiquufanii nagaa gaafadha jedhite. Nagaa gaafadhu akkasumatti nagaa gaafadhu viidiyoon mul'achuu yoo baatte dabbaramee jira namni wayii Natti qorree jira. Nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nuti jirra galata Waaqayyoo. Maayikiidha. maayikii Maayikiis immoo bitannaa fedha Waaqayyoo ta'ee fuulduratti viidiyoo hojjechuun shaakallaa. inni hojjennaa Gargaarsa Waaqayyootiin egaa YouTube irra chaanelii irraa fagaannee turree bannee turree sababuma qophii abiitii fi hundumti isaa iyyuu egaa jaatanii irra turree. jaatanii mana ijaaruu yabbaa Isinillee nu irraanfattanii nu dagattanii egaa Waaqayyoo maa miti Waaqayyo nama hin irraanfatini haa ta'u gaariidha. Chaalenjii baay'ee bu'aa bayii baay'ee keessa Waaqayyo nu dabarsee irraan nu ga'eera. Dhugaa chaalenjii guddaa keessa dabarree Waaqayyo haa ulfaatu. tokko yeroo tokko Warra mucaa nu taasiseera gooftanii. Gaafa Waaqayyo nu gargaare guyyaa lammataatti immoo gaafa mucaan jabaatee maal jedhee qabannee dhiyaannaa hin dhumnaa
sadi taanee dhufna argaa viidiyootiin maleetii isinitti agarsiisnu. argaa barbaadammoo. Viidiyoon kun yoo xiqqeessee madaalu nama meeqaan isiniin jedha kaajoo koo baay'ee ilaalamuu qaban isiniin jedha viyuunsa ol ka'uu qaba. Irra hojjechaan turree kanaaf iyyuuti baay'ee saatiinis ni dhala gadi bu'ee jira viyuunsas ni dhala gadi bu'ee jira. Na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Ijoolleen keenya nama gargaarutti beektuu viidiyoon kiyya akkana yala sa'aatiin kaafne moonitaayizii akkanarraan kaafne na gargaaraa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kiyya sheer laayik godhaa isiniin jedha. Marqaa nyaachaan bahe isiniin jechuuf hin dhufe amma yeroo kana. Ooko wayyiyyee koo na yaame kittibaata geesseen kun akkatti makaraa na cuffachiisaa jira. Inni akkasii waan akkasiin isiniin jechuu barbaadu buroota kan kiyyaa. Poos godhime. Silkii saaleentiin godhinii halkan kaanaa. Saaleentii akkam rabbinaa godhu. Halkan sa'aatii meeqaan? Yoon waayifaa cufeedha. Ati sa'aataa keessa intini godhadhu booshi. Sa'aatii dhaabbataa godhadhu. Sa'aatii kudha tokkoon ganamayyuu sa'aatii kan inni tureef makiinaa ta'eetiin. Sa'aatii ati silkiin kee cufaa ta'e? Tetanya alle ante iska 3 ሰዓት ምን Maal seeti booshi? Bokkaa tokko ganama roobee gurbaa dasneedhe ofitti min xaqallalee as galabbatameerra kiristoos shibama jedhe hoggasum. Yeroo roobaa korribii namatti tolti. Beesmaam qallaalee rabbinaa godhu. Kafeena gochuu. Abbiinuun kaan hin dhaga'u hin limmeerra yeroo roobaa. ጀመረ ለፌስ ብልብል ነምጂ ሲናኑ ደቂቃ አል አፍሩሞ ዋንተ ብልብል ደቂቃ ኩዳ ዋንተ ደርጎ መለ ባየ እንደው አኒ በሪ ደወላዩን ሴ የሮን ከይላሉ እንጀሩ ቤክታ Anakkani dawwala akkanumatti hin beeku bakka. Miti Rabbi. garaa keessi beeku. አይ ሱኒ ዋይፋን በና ዋን ቱሬፊ ቤክታ እንትን ቴሌግራሚን ቶኮ ባይና ነረት ገረሳቱ ነጄ ጋሳ ጀለ ሳይለንት ይቆደን መንቲኒ ዋይፋ ጩፌ የሆን ረፊ ቆፈረ Waayifaa irraa balleessitii saaleetti moodiniitii kaayif. Ishii gaashee booshi. ረጨነ ዋን ማይን ጎደቱ ጀራሳ ጀለ Hayyuu waayifaan baname? ቴን እና Carqiin koo as hin jiru miti. Sii fiddee mulee? Micciteema. Surree miiccineetti. Bakka qabuudha malee kanaan booda. Kanan kaawwadhee deemaa shokolee fakkaata. Shokolee akkaataan gubadhee rabas. Aareen jedhame rabbinaa godhu. Maa? Ganamaa sii bahee qorsii hin nyaadhe kaa deemee too inni makiinaa fudhadhee deemee birrii meeqaan kiisii keessa qaba seeti. Addis Ababaatti? 50 qaba. Mana hoteela wayiin seene. Ishii. Minaallee hin jedhe. Ishii. Shirooaallee, paastaallee, atikiltaallee, maaliyaallee. ana guragee sente Ilaala geemaddaa waan jedhu mucaan kun jiru haala jiruuf jireenyaa hasaara. Ishii. Shiroo tokko hin jedhe. Ishii. Bishaan leetira tokko hin jedhe. Bishaan leetira tokko shiroo tokko. Nyaadhee gadi ba'ee mee 150 kiisii keessa qaba. Meeqa isaan hin jedhe. 180 naan jedhe. Yesuus Kiristoos shiroo tokkoo fi Maalan nyaadhe? ምንድነው እንትን ጥብሲ shiroo ነው Akkasuma maalitti intini biddeenatti kenna. Risiitii? ኢሳን ሶበኒ መነ ጉርጉረቱ ወር Eessa abbaa kootiif fedhalee birii 30 150 naan qaba. Ishii. Kazaa ganaa maal jedhee makiinaa keessaa kan paarkingii itti keessa godhe tokko jira ishii fuudhee rabbi daakutu walitti guutee fi birii 25 argadhee 175 kenne. Gifti koo waaqayyo እግዚአብሔር ይቅርታ በጣም ኢቴምን ብሎኝ ነው እንጂ ኢቴምን ብሎኝ ነው argitanii shiroo tokkittii fi bishaan abbaa leetira tokkooti. Dhibbaa fi 80. Siruma bakka Itoophiyaa keessa hin jiru hin jedhaan naati nanne rabbi naa kutaa.
jireenya Meeqachuun Itoophiyaatti didda dura? Akkamittiin gaafa daree medeen seeneen bade 150 akkamitti darba shiroonii fi bishaan xirfii nyaadhe moo Beekeessuus. ammoo kanan gubachaa jiru kanan gubachaa dhufee namichi mochi na dhaabee maa dhufaree gurbaa makiinaa keessa asii nan zoora achii nan ba'a maa dhufa amma odoon rafaa jiru makiinaa keessa mareera naan jedhe Bidik. ooyee taan bidik jedhee በጣም በእናቴ ይቅርታ namichi midhaan hin nyaatu ani waaqni ብቻ waan akkaatti ta'u waaqni kun maa beeku birrii qofa ari'a. tokko asii deemnaani bakka maaliif hasaabni isaa birriin gadi bachajii wanna hantinii beektamiti akkasii gamaaf gamana kaataa waa'ee midhaanii narku gidan mana gaala amma iti kanaafuu hiikaa biraanuu kuffaa biratti furdaa Arabaatti ani oguu akkatti yaadu boshi borcaamii wayii natti fakkaata. Maaloo jireenya Itoophiyaa. shiraan gidduutti muka taate Hubattati. Ara birrii naa jira amma boruu sirratti hin argisiisa ani iftaan fudhadheen deema bakka Isa dhugaa. itti bannaatti hin hodhu paastaa koo midhaan warra fooqii jalatti hin tirin tokko hin jiru amsaa shiidha najjeesin jedhaan shumaan Tokkitti bira teessee najjeessi ta'e. bakka achuma ta'een najjeesin jedhaan natti dhuftan jedhaan waan barbaade. bu'ee kireediiti. Maaloo booyyitti naa garagarsiifidha. Takkittiidhaan immoo deemin buna dhugaa jira. Nyaadha zeebi. Maaloo booyyitti garagarsiisee ceebaa. Buna dhugaaraa wallee wayiiti akka amaaraa wayiiti. Samiira dhagaru. Ishi. Kaza bana gada wachaa. Militaa tasabbaatu naan jette. Ishi. Bunaan. Addis Ababaatti. Qulfii ያጠላጠለ ኢትዮጵያ ስለጎረቤ እዚህ ወታደረ ሲሆን በስንት ብር ነው እዛ ላይ ማውጡት? 11ኛ ፎቅ ላይ እንጀሬ ቤት እያሰራ ነው አንጀት አዎ እንጀሬ አከራይቴ ነው ገዝቴ ነው አንጀት አረ ተከራይቼ 60 ሺህ ብር ነው ገባሁበት እንጀሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነው የምሰራው አንተ ነህ አንጀት አረ በስመ አብ ጂሚ ሁለት ቀን ነው ማመጣው እንጀሬ Shiroo የምትከፍልበት ራሱ 60 ሺህ በሁለት ቀን ነው የምሰራው እኔ እንጀሬ ባለቤት አለ አገብታል አለ እና እንጀት እሺ ጉዴ ነገር ከዛ አዎ እንጀሬ እሷ ዝና አረ እሷ አሜሪካ ነው የምንኖረው ሌላ ስራ አላት እንጀሬ ዳይመ ቀብሎት ቶኮ ብቻ ቀብነ እንጀሬ ጎበዝ ምናምን አንጀት ከዛ እና ሰራተኛ ምናምን ነው ምናምን ገና በርባዳ ጅራ ከዛ አይ በጣም በስማ 60 ሺህ ብር ማለት ኢላቴ ሰራተኛ ምናምን አገኘቱ ገገልቴ እኮ እንትን ይቆጣችሁዳፊ ኤርገሲ መኪና keessatti na agartee mariirratti na agartee maal indire tokkosi asinoo ximyetecha intini ምናምን qabdi nyaata mana nyaata fooqi jalatti miyette በረንዳረት እሺ ijoollee warra wasaaddarii warra intini ምናምን kun achi nyaatu kaza tokko as deebiti akkatti የቦሺ akkana laalte deebiti asirraan deebiti akkanatti laalte deebiti ajaan gilaasii ወንተ ያባጓሙት Namni achi keessaa safara sunnitti wal barraani manni isa achuma waan ta'eef guutiin gadha. Nanno kadha kanaan booda. Bulatti bulatti rabbi naa godhu. Karaan biraatiin dhugare yoo bira. tiibbi birrii dhibba sirkaa eegdee dhabde jechuudha gaasheen. Kasaa birrii dhibba namicha irraa deemee fudhate. Mata horsitanii si nyaate. Kasaa deemee itti kaffale. Bunni birrii 15 achitti. An akkanatti hin ta'ee. Birrii 15 bunni Addis Ababaatti. Mamma waliin gaachaan jira. Cumaan birrii 85 dhuftee as keessa. Akkanumatti naa goote. Akkanuma gadi naa goote deebite. Deebi. Harkatti naan keenya as keessa naa goote.
Bad. Samii guddin gadhaa ta'edha. Oi, achumaanani walakkaadhaan ga'een. Woi, as gaba auto biratti gatee bunitti gatee tana sobee tana darajaa kiyyarra fayyadamicha biratti. Tiktookii irra jedhee rabbi naa kutu haala jecha innaatii tuuti. Tigar maali dhugaa waa ofiidhaan kolfa gaddeebi'e achirra naanna'een gaddeebi'e uffadheen akka isheen agarra makiina keessee immoo. Haayaan ofiin kolfa gadichiisee akka nan agarretti. Yabbaa koo Gurguretta? yabbaa majirraa moo jetta? Bakka Amaariffa seeraninaa isaanii bakka Tigiriffaa fi warra maal jedhamu hojjannoo Miila kana laala akka ishiin bareeddu. Mucaa taa'e. Naa akkasi kaa Maa booyyettee diraamaa jechaa wanta Addis agartanii. Ababa Bareeddi. anan jedhu bayyeesus. Mucaa fi ilmoonyaa kana dhaggeeffadhaadhaan callisee haasofsiisaadha. Wanti ndaasaa hundumtuu nama gowwachiisa. Diraamaa hojjeta guyyaa guutuu. Yawuramsaa guddiseen kutu. Nuti miti. Turuma citee jira beektaa. Daa'ima kute natti fakkaata. Antaasti. Maqaa Yesuus Kiristoos. As keessa tambuusa. Bararaunes manaan obaasu baate. Waan itti namatti dardeema macaafa keessatti namni kee miqqanya. እና ውዶቼ ቅመሞቼ አከሲዳ ቤካም ሙጫ ከነ ሲነጌፈቺሴ ቱሬ ሲንደገደ ኦዱዱ ካምቡኔ ዋን እናሰ ሁንዱምቱ ነመ ጎፈሺሳ ጉያ ተቆሞ ቪዲዮ ወራቢን ገስኒ ለኪሳ ቪዲዮ ወራቢ ገዲኑ ለኪሲ ሙጫ ኩነስ ዱባ ሰው ሰገሌሳ ደገኙ ከነ ወጀታን ኮሜንቲ ጀለት ና በሬሳ መቃንሳ ቦሾራ ጀዳ ቦሾራ ደማሸ ቡሌሳ አብቴቲ ድራማኛ እሺ እና ዋን akkasiiti nagaan waaqayyo bakkaa fi bakkee jirtanitti qonjiyyeedha kun mucaan qonjiyyeedha doolaaruma akkana godhaa malee jechuudha ashiraa anis ni mamta dubbicha እና waan akkasiiti nama doolaarra qabu bichaa immoo barbaada mucaan keenya ishee jananni jedhee waan akkasiiti nama doolaarra qabu yoo taatan komentii jalatti ani doolaara ammanan qabaa akkamii abii naan jedha ishii komentii jalatti ana bira immoo nan xumuraa dubbiin isiniin jedha jaarsummaa 8 isinii deemaa maarree arrabaatti 8 dubartoota 8 miti na aadaa akkasii immoo biyya keenya keessan gashuu dhiifama naa godhaanan qoosaadhaaf jechaadha na waan akkasiiti kanas isiniin jedha karmas wajjiniin haasa'uuf hin dhufe galgala kana marqaan yaadheen kun akkatti naddaadhee bareedee waan akkasiiti beekuman sinnoo waddina lafixu baay'attanii na harkatti qabdu dheessinnas marqaa jechuudha kanadha gooftaan kosii wajjiniin haa ta'u nagaan waaqayyo bakkaaf bakkee jirtanitti isiniif haa baay'atu nagaa isinii dheebodha yeroo hundumaa nagaa ta'anii bakka barbaadan garuu waan barbaadan hojjetu akka barbaadanitti ba'anii galu jechuudha nagaa qabaadha obboloota koo biyya hambaa keessatti argamtan Itoophiyaa keessa jirtan warroonni YouTube chaanaalii koo hordoftan jechuudha akkasidha shi እና ቪዲዮ biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu share like subscribe gochuu hin dagatiin ani isiniin jedha maaseleem koo jedha ciao